fadda waanatina goote atamittina irraa fadda maatina oolte atamittina irraa fadda iddootina qabde iddoo gadi bu'aa kaleessa fuutee ijoollee qabde hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu waanatina goote hin irraanfatamu iddoonatina qabde hin irraanfatamu wolumaa nafsi gidduu hin irraanfatamu hinnatinaan jette hin irraanfatamu oda koonaa duute hin irraanfatamu duwana oolchite hin irraanfatamu kanaafan jaalladhe wanne korra yesuusin kana maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha no maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola tola Yesus duwwaadha wani jaalala 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 Kun TV waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag irraa kan darbudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag magaalaa Trondheim Noorweetti kan argamtu. Yeroo taatu waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa akka seera biyyattiitti kan galmoofte fi seeraan kan biyyattii keessatti hojii wangeelaa hojjechaa jirtudha. Labsii wangeelaa irratti karaa barbaachisaa ta'een sagalee waaqayyoo dabarsaa kan jirtu keessaa ishee tokko. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa waldoota naannoo jiranii wajjinii waliigaltee kan hojjettu. Itti dabalata isaas immoo tokkummaa waldootii Oromoo warra Awurooppaatiif miseensa kan taate keessattis qooda fudhattee kan hojjetaa jirtudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa yeroo hundaa sanbata guddaa waaree booda sa'aatii 14:00 jalqabdee sagantaa waaqeffannaa qabdi. Akkasumas immoo yeroo hundaa sanbata duraa waaree booda kaaftee sagantaa jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'elaa kan jedhu qilleensa irraan sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan maatii kiristiyaanaatiif jireenya isaaniitiif kan barbaachisu barumsa kennaa kan jirtudha. Sanbata duraa ji'atti al tokko waaree booda sa'aatii 14 jalqabdee soomaaf kadhataan kan waaqayyoon dura dhaabattu yeroo taatu biyya lafaarra kan jiraatan amantootaaf warra rakkatan warra dhiphatan hundumaaf kan kadhattu biyyattiif kan kadhattu waaqayyoo kan kaasee waldaa ishee tokkodha. Haa ta'u iyyuu malee waldaan keenya jajjabinaaf gargaarsa waaqayyootiin irra waggaa 10ffaa ishee fixxee waggaa 11 yeroo jalqabdu yeroo ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jirtu yeroo ta'u kanaaf qophee irra jirti. Kanaaf fuula duratti konfiraansa adda ta'e tokko qopheessuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtutti yeroo ta'u innis fulbaana gaafa 20 amma 22tti konfiraansa qopheeffachaa jirti. Kana irratti waaqayyoon akka nuuf kadhattan isin gaafanna. Dhimma konfiraansichaa ilaalchisee yeroo dhiyootti ibsa waan laannuuf obsaan akka nu dhaggeeffattan namootis akka irratti hirmaachuu danda'aniif isiniif hin goona. Egaan iddoon itti argama keenyaa akka afaan warra Noorweejiyaanitti yookiis iddoon itti argama keenyaa akkana jedha Innaresfeen 78 lakkoofsi poostaa 758 Trondheim yeroo ta'u garuu yoo nu barreessuu barbaaddu ta'e immoo Birundaales Girindaa 26 758 Yaaqoob Shilee yookiis immoo karaa iimeela keenyaa nu barreessuu barbaaddan oromochurcht@gmail.com yookiis immoo hotmail yoo nu barreessuu barbaaddan immoo eebbaa15 2010 @hotmail.com yoo jettan
wanti isin barreessitan yaada keessan hundumaa fudhachuu dandeenya. Gaaffiif deebii yoo qabaattanis karaa kana walii deebisuu dandeenya. Walumaa galatti qindeessaadhaaf ogeessi kaameeraa keenyaa obboleessa keenya Aadam Jaalatooti. Innis afeedis istuudiyoo irraa kan nuuf hojjetudha. Waaqayyo waaqa irratti lafa irratti maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Waaqayyo sana eebbisu hordofaa. Jaalatamtoota kabajamtoota saba Waaqayyoo yeroo kanaa dhaggeeffachaa kan jirtan kanaan dura kutaa 6ffaa darban keessatti waa'ee jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'ilaa kan jedhu mata duree kanaan wantoota dubbataa ture yookiis barsiisaa ture akkasuma hordofaa jirtan nana manaa har'aa isuma torbee irratti dabalee rakkoolee walamanuu dhabsiisan maal akka ta'an xiqqoo ishee eegantu kee booddee gara furmaataa hin dhufna. Rakkoolee walamanuu dhabsiisan maali rakkooleen kun? Inni guddaan abbaa manaa fi manaa wal amanuu baannaani rakkina guddaatu uumama. Walamantaa dhabnaan abbaa manaa fi manaa gidduutti rakkoo guddaatu jira. Fakkeenyaaf qabeenya irratti ta'uu, adeemsa irratti ta'uu, jireenya keessatti ta'uu, haasaa irratti ta'uu, yaada irratti ta'uu, walamanuu baannaan, wal hubachuu baannaan rakkoo guddaatu uumama. Rakkoo kanaaf immoo yoo walamanuu baatan immoo wanti hundumtu immoo wal faallessa. Kanaafi walamanuun jaalala isaanii jabeessa. Walamanuun jaalala isaanii akka inni hundee qabaatu godha. Walamanuun wal yaachisa. Yaada walii amanuun jireenya isaanii bareecha. Yaadaan walamanuun wal dhabuun immoo rakkoo guddaa fida. Kanaafuu lachanuu yaada guddinaa mana isaaniitiif bulu yoo ta'e lachanuu yaada mana isaaniitiif qabu yoo ta'e yaada isaanii walitti himuun barbaachisaadha. Namni mana tokko ijaaru citaa wal jaraanatu akkuma jedhamee Oromoon dubbatu yaada wal dhabu wal bira dhaabuun barbaachisaa miti. Garaa isaanii walirraa fageessa. Jibba fidaa, lola fidaa, wal madeessuu fidaa, wal dhiisuu fidaa, jireenya albaadhummaa fidaa. Jiraachisuu jalqabaa. Waaqayyo wajjiniin duddaaf garaa walitti taasisa. Waaqayyoon komachuutu dhufaa. Kufaatii isaanii ta'a. Namni waaqayyoon komatu immoo kufaatii isaati deebi'a. Namni yoo wal lole namatu walitti araarsaa. Waaqayyoon namni yoo wal lole garuu eenyu walitti araarsuu hin danda'u. Kanaaf sababa balleessaa ofii isaaniitiif waaqayyo wajjiniin illee wal komachuun duddaaf garaa walitti ta'uun jira jechuudha. Akka kun hin taaneef kanaafiyyuu yaada wal fudhatu qabaachuun, walitti haasa'uun, wal gammachiisuun, walii gadduun, walii hoo'uun, walii yaaduun bultii isaanii keessatti baay'ee barbaachisaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Yoo kun ta'ee sirriitti gaa'elli ni eegama. Kan biraanii wal dhabsiisuun kan fidan maali yoo jenne waliif amanamaa ta'uu dhiisuun isaanii qabeenya qaban irratti waliif amanamaa ta'uu dhiisuun lola isaan gidduutti fiduu danda'a. Yeroo tokko warra kas garaa wal dhaban tokko gaafadhee kasaan garaa wal dhaban argee hirmachiisuuf waliif jara kana lamaan walitti haasofsiisuuf dhaqe. Inni dhoksee firoota isaa gargaaraa jettee himatte. Isa booda erga atis akkas gootee anis immoo akkasuman godhaa jettee isheenis oduma abbaan manaa ishee beekuu isheenis firoota ishee gargaaruutti kaate. Humna isaaniin hojjetanii lamaan iyyuu karaa gara biraa bakkeetti horii isaanii akka wal jalaa hatuutti kaane. Yeroo hundaa
baasii manaa irratti wal loluun dhufe ati baasii waliin jechuutu ka'e. Jibbi isaanii guddataa babal'ataa deeme. Ijoollees qabu, firootas qabu. Garuu rakkoo guddaa kanaaf hiikii utuu hin argamin waan tureef isheenis immoo yeroo hundaa nyaara guuruutti kaate mana isheetti galte, innis mana isaatti galee nyaara guuraa wal loluuf wal ilaalu waaqayyoonis ofitti gaddisiisutti kaa'e. Waaqayyottis gadduutti kaa'e. Egaa falli kanaa maalire? Otuu kanaan jiru erga wal diiguudhaaf murteessanii booda mee yaada tokkoon si wajjiniin mari'adhaa naan jedhee otuu adeemuu namichichi galgala deemee gara mana kootii dhufe. Rakkoo tokko aniif ati manaa koo garaagara ba'uudhaaf kaaneerra maal naa murteessitaa jedhee na gaafate. Sababni isaa maali jennaan sababa isaa wajjin haasa'i. Anis ishee wajjin haasa'uu hin dandeenye. Kanaaf walii wajjin egaa haasa'uunee booda furmaata isaa nan barbaadaa jedhe. Rakkoo isaa utuma inni beeku kottu jedheen fuudhee isa haasofsiisee yookiis ishee wajjiniin dhaqee haasofsiisee rakkoo ofii isaatii qabu anatu isatu horii biyyatti ergee maatii isaa gargaaraa na dhoksee akkas godhaa anis taraa koo maatii koo gargaaruuttan ka'ee jettee dubbatte. Kanaafi baasii mana keenyaa irratti dhiibbaan guddaan nutti dhufeera. Kanaafuu namicha kanaa hin barbaadu ani jette. Namichi akkas gooteettaa jennaan eeyyee dhuguma akkas godheera. Balleessaan eenyu bira yoo jenne lamaan isaanii bira jira. Isheenis sababa sanaaf maatii ishee irratti, innis sababa sanaaf mana isaa irratti gochuun gaarii akka hin taane akka sagalee waaqayyootti himnaan jarri lamaan walii galan. Ishee biraa deemnaan jennaan jarri kun deebi'anii akka walii galan. Haa ta'u iyyuu malee sababa kan biraatiin egaa gaafa sana qaawwii gidduu isaanii galee wal amantaan isaanii badaa babal'ataa wal amantaan isaanii dhibaa dhufe. Hiikama utuu hin argatin wal jaallanna jedhu garuu hiikama guddaa akka inni hin qabne nan arga. Garuu waaqayyo hiika akka inni kennuuf nan amana. Yeroo booddee dhagaye yennaan oduudhaan namni kun dhiisee biraa adeeme jedhama. Dhuma irratti sababa hojii hojjetaa ture sanaaf wajjin jiraachuu waan hin dandeenyeef dhiisee biyya biraatti deeme. Egaan yeroon akkas jedhumaa inni hojii ofii isaatii hojjetuun haadha manaa isaa gaddisiisee isheenis immoo illiqii isaatiif akkas gootee deemee mana ishee diigdee har'a manneef ijoolleen isaanii garaagara ba'anii jiru. Kun hiikaman qabu. Kun mana waaqayyoo keessa utuu tajaajilanii utuu mana waaqayyoo keessa jiraniiti. Gara waggaa 25 gararraa wajjin jiraatan. Nama gaddisiisa waggaa 25 gararraa jiraatan yeroo garaagara ba'an. Egaan wal amantaa dhabiisii yaada walaa garaagaraatiin adda adda deemuun kan akka inni fiduu danda'u, wal diiguullee akka inni fiduu danda'u, walitti deebisuullee akka inni hin dandeenye kana walii dhugoomsuun barbaachisaadha jedhee namana. Wal amanuun, walitti himuun, walii wajjin hojjechuun, walii wajjin qabaachuun, walii wajjin horachuun kana fida. Dhuguma egaa waan keenya jennee kan isaanii kanuma isaaniitii walii wajjiniin kaa'u, walii wajjiniin fuudhuun barbaachisaadha. Dhuguma jennaan egaa kana booda karaa waliif baasuun barbaachisaadha. Walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Eega mana kooti jedhanii, eega bultii kooti jedhanii walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Egaa maal nagootiin, maal nagoodhaa waliin jechuun tarkaanfii akkasii walitti fudhachiisuun akkuma nama isinitti mee garaagara nama baasa. Namni garaagara ba'e immoo deebi'ee walitti deebi'uudhaaf rakkoo qaba. Jireenyi mana sanaa hin diigama, bultii mana namaas hin diigama. Biyya keenya biyya keessa jiraannuttis haa ta'u biyya la jiraannu keessatti illee eegumsa akkasii walii gochuun bultii ofii sirriitti eeguun waaqayyo kan inni barbaadu waaqayyoon kan gammachiifnu keessaa isa kana tokko ta'uu qabanii namana. Egaan rakkoolee mul'atan kana keessaa xiqqoo ishee moontan dubbadhu keessaa ilaallee namooti baay'een hiika gaa'ilaa utuu hin beekiniti dubartoota fuudhu. Dubartiidhuma taatuumaa fuudhu.
kan fuudhan jiru. Tarii bareedina ishee ilaalanii, tarii qabeenya ishee ilaalanii, tarii sooruma ishee ilaalanii, tarii waama tokko beekumsa ishee ilaalanii wal fuudhu. Tokkotu waliin qoratiin namooti baay'een kan wal fuudhan jiru. Yoon ilaalla ta'ee qara ta'anii haadha manaa qabaachuun qabaaf kan bilbilaan wal fuudhan, fotoodhaan wal fuudhan baay'een jiru. Warra akkasii kun bultii jireenya sirrii akka inni hin taane namni yoo inni batee wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Dursanii wal qorachuun, amala waliif himuun, walitti himuun, waan jaallataniif waan jibban walitti himuun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e gorsa kana kennuun barbaada. Seera gaa'elaa keessatti waan barbaachisaa ta'anii walii wajjin barachuun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaa abbaan manaa qabuuf itti gaafatamummaa haati manaa qabdu adda adda baasanii beekuun fayyisa. Gaa'elli egaa sadarkaa olii jiraatan keessatti sadarkaa isa guddaa waan qabeenya qaban keessaa waan sirriitti eegamuun irra jiraatu keessaa isa guddaa wanta ta'eefi kana sirriitti eeguun barbaachisaadha. Lammumni isaa iddootti barumsa guddaa baratanidha. Iddootti gadi ta'anii jireenya ofii mana ofii qabanidha. Sadira ofii gan dhiisanii yeroo ta'anii mana ofii tiksan wanta ta'eef yeroo hunda itti yaaduun barbaachisaadha jedheen yaada koo kan barbaada. Yaada waa hin baafneef wal caqacaquun, yaada waa hin baafneef lola fiduun, yaada waa hin baafneef waan hiikamar qabuuf harrumaa ta'uudhaaf, ammumaa ta'uudhaaf yoo hin deemu ta'edhe dubbiin gaa'elaa iddoon ga'inutu hin bareedina fedheen amanan. Kun egaa bultii keessatti iddoo guddaa qabatee jiraata. Furmaata kan ta'uu danda'an maali yoo jenne, Saaraanii Abrahaamiif baay'ee hin dhageessii turte. Gooftaa kooyyuu jettee waamti, hin kabajjii turte. Maqaa isaayyuu gooftaa kan jettu irra darbiteeyyuu jaalala guddaa akka ishee hin qooddofin argina. Bultii keessatti Abrahaamiif bultii Saaraaf Abrahaam qabaatan qabaadhaa namoonni kan isaan jedhan kana wal kabajuu jira jechuudha isaan gidduu. Wal kabajuun barbaachisaadha bultii keessatti jedheen ilaalanis. Sababni isaa utuu dhalan godhatin illee utuu waan tokko hin qabaatin illee Abrahaam akkuma Saaraa jaallate utuu Isihaaq hin dhalatin akkasumatti jaallatee jiraatan kabajii turte. Wal kabajuun barbaachisaadha. Dhalaaf jedhanii wal kabajuu miti, horiif jedhanii wal kabajuu miti, firaaf jedhanii wal kabajuu miti. Garuu Waaqayyoota dirqama waan walitti nuuf kennee fi Waaqayyo dirqama waan walitti isin kennee fi Waaqayyo alaafinnatii kana biyya lafaa irratti baattanii ittiin eebba kana akka argattaniif darbitanii akka bal'attaniif maaliifi gaa'ela keessa maaltu jira? Gaa'ela keessa waldaa kiristiyaanaatu ba'a, gaa'ela keessa hawaasatu ba'a, gaa'ela keessa maaltu ba'a? Biyyatu ba'a, lolaan wattaaddaratu ba'a, ministeeratu ba'a, kan biyya eegu kan tiksutu ba'a. Ilaala eebba fuula duratti biyyaaf, waldaadhaaf, sabaaf ta'uu danda'uuti qabnee jirra jechuudha. Yoo sirriitti eeguudhaa baanne, yoo wal kabajuudhaa baanne, kabajii baay'ee barbaachisaa bultii keessatti jechuudha. Egaan akka waan waa hin baafnetti dhimma mataa isheetii, dhimma mataa isaatii yoo hin jenna ta'ee bultiin sun badaa miila fudhachuu dhiisuu danda'a. Isinittani obboloota koo waliif galuudhaaf jalqaba an maal gochuun irra jiraata waa'ee bultii kanaaf, waa'ee mana kanaaf, waa'ee ofii kootii, waa'ee abbaa manaa kootiif jettee yaadus irra jiraata haadha manaa. Abbaa manaatis immoo maal gochuun irra jiraata waa'ee mana koo, waa'ee haadha manaa kootii, waa'ee jireenya kootii, waa'ee ijoollee kootii jedhee bal'iftee yaaduu qabda. Yoo kana bal'iftee yaaduu hin dandeessu ta'ee dhuguman jedhaa karaa dheeraa deemuun rakkisaa taa'ee nama nan. Gaan warra akkasii kun walii obsuun, wal gorsuun, wal deebisuun, dubbii bulchuun, dubbii bulchanii bor dubbatuun, egaa aariin irraa darbee yoo dubbatan irra bu'aa qaba. Bor jechuun dubbii bulchaa ooluu otoo hin ta'in immoo yeroo sanaaf aariin akka irra darbu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Otuu waliin qobsin immoo deemuun rakkoo qaba. Kanaaf wal qobsuu isa jedhu irratti deddeebiin dubbadhaa. Haati manootaa waan barbaadan qabu abbaa manaarraa, haati abbaan manaas haadha manaarraa waan barbaadu qaba. Walii beekuudha, yaada ofii walii beekuudha. Kun furmaata ta'a jireenya ofii keessatti. Yoo mubaa waan barbaade ta'eyyuu sin jaalladha haadha manaa koo yoo ittiin jedhan haati manaa ofii dhuguma nama jaallatti. Yoo bareeduu baatte haati bareedduudha yoo ittiin jedhan bareedduu taatiif utuu hin jaallatin of bareechiti. Ati bareedaadha abbaa manaa koo sin jaalladha yoo jette isheenis
utuun jaallatiin isheedhaaf bareedaa innis hin jaallata. Maaliif waaqayyotu walitti hidhe kan waaqayyo walitti hidhe immoo eenyuyyuu garaagara hin baasin jedhameera wanta ta'eef. Bultii keessatti of tuulummaan balleessuun baay'ee barbaachisaadha. Bultii keessatti anatu caalaan baay'isuun barbaachisaadha. Bultii keessatti lakkii ati hin beektu irraa ati beektaa situ caalaa waliin jechuun baay'ee barbaachisaadha. Mee sattaanu tarii gorsa koo sadumaas ni ta'uu danda'a. Torbeen kutaa 8ffaa irrattis ni xumura. Waaqayyo ayyaana kana keessatti akkas jiraattan isin haa godhu. Tarii baay'ee dubbadheera. Furmaata ta'uu danda'a. Furmaata kana misirriitti ilaalaa an muuxannoon qabuuf waan hin argeef waan hin hubadherraa waaqayyo na barsiiserraan isin barsiisaa jira. Kan akka galmeeffattaniif immoo jaalala gooftaan isin hin gaafadha. Waaqayyo mana keessan eegu, waaqayyo warra diigamee jiru walitti fidu, waaqayyo mana baduudhaaf jedhu immoo deebi'ee ijaaru, waaqayyo bultii diigamaa jiru waaqayyo deebisee haa dhaabu, waaqayyo ayyaana isaa keessatti isin haa qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Koobsaa fannooree yaadannoo odeeffadheen koofoo seenaa fannoo siifan qabayyee daloon nachiisaa si faarfachuu ana jaallachiisaa. Ragaa koobsaa fannooree yaadannoo odeeffadheen koofoo seenaa fannoo siifan qabayyee daloon nachiisaa si faarfachuu ana jaallachiisaa. Sagoo koo fannoo baachisee fedhii koo safii tirrisee. Akkati jetteen taane doo jaarsa seenuu jedhaan nu gidduu. Of ta'uu kootiif sababa kan caaloo hojjetee marki kee. Dandeettiin kollee muraasa muuxannoon qabaan karaa kee. Andamee keetiin folloqoo baalatee sirraan arja'u. Obdii kee keessaan biqilee. Konoonsi ormaanaan ta'uu. Simalee waliin ka'uu deemsaaf milikoo. Simalee inni goomu miireffannaan koo. Simalee akkan ta'uun beeku yoon ka'e. Simalee garaan koo yoon jedhu danda'e. Simalee waliin ka'uu deemsa milikoo. Simalee inni goomu miireffannaan koo. Simalee akkan ta'uun beeku yoon ka'e. Simalee garaan koo yoon jedhu danda'e. Fenaaf gootee qaba koo herreega namaa boqonnaa kootti naaf laattee mabjuu hiikamaa dukkanneen sobaa dhugaadha inni naaf bari'ee olfenaa keeffan ijaajjan teessumarraa bu'ee gooftaa koo sirnaaf hojjetee isa numnaaf dhaabadhee ilaalu qooda koo kan kee godhatee dubbachuuf dhugaan naa galu. Ekeraan farfatamoo dubbachuuf qabuun sagalee dooti keessa naaf seenaa qabaa achii ka'uun keemmoo jaalee yoo dhuufeef injigu seenaan koo tumsa keetiin ijaarame fakkaatii keetti fuulli koo ragaa kee mirkaneeffame boqonnaa kootiif sababaa hin qabuun kanan sitti da'u. Dabaabsellee ka'uun seenaa kee dheeressellee xumuree hin ta'u. Siidadhabaaf lubbuu laatu
dhiyaatu kan ofirra nama jaalatu ol keessatti yaadannoo jabaa Yesuus michuu nama dadhabaa tiksee dadhabaaf lubbuu laatu kan ofirra nama jaalatu ol keessatti yaadannoo jabaa Yesuus michuu nama dadhabaa jedhanii baannatu faaruun koo hin muddamne haala fiddooni qindoomanii na kanaaf galuu weddoof yeedaloo galataanii hin danda'u nan obsisiisu jireenyi koo gaarummaa keetii jaalala kee na faarfachiisa yommuu na deebisu qalbiitti jaalalli koo iddoo ulfinaatti si fuudhee jaalalli koo akka toof hin qabne si godhee jaalalli koo xoofoo addaa si obaasee jaalalli koo fannoo gubbaatti si rarraasee jaalalli koo iddoo ulfinaatti si fuudhee jaalalli koo akka toof hin qabne si godhee jaalalli koo xoofoo addaa si obaasee jaalalli koo fannoo gubbaatti si rarraasee jaalalli koo qajeelchaadha karaa gamlachuu barsiisaa koo wallaalummaa na baachifta baaboo gammachuu ulfinaa keeti qannoon koo kan agartuun koo seerratu wallaalaan duruu si beekaa akka togeessaaf falalaatu wallaan soodalootaaf dhattee dho'atti cufteen balbalaa biyya laafaa lubbuun bittee dhiiga kee mul'ifte jaalala fakkeenyummaan kee ragaadha hin jiruum namni siin komatu kan ijaarrate yoo margee akkati namaaf mana jaartu barootaaf natti dadhabee gaarummaa arginaaf filee waamee na waachisee of biraatti iddoo naaf filee harka keetu naaf ammaaree gaarummaan argeessi faarsu hin balleessan dadhabbii kee garaa koo jiraadhee si naarsu baabiina kootiifachaa naaf taanaanan toorarra jaajja akka keetta naaf jiraaree harki gaarummaa naaf ammaaree isan tuffadhe naaf jechee jirreen saalfadhes kabajee sodaadhee rofiin jennaanii na bobbaaftee mul'inaanii gabaabiina kootiifachaa naaf taanaanan toorarra jaajaa akka keetta naaf jiraaree harki gaarummaa naaf ammaaree isan tuffadhe naaf jettee jirreen saalfadhes kabajee sodaadhee rofiin jennaanii